dhimmoota gidduu kana sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiranu kan nuti barattoonni islaamaa bara darbees boo'aa iyyaa turre bara kanas yeroon isaa ga'ee jennaan ammoo nutti deebi'anii ammas iyyuudhaaf deemnu irraa xiqqoo dubbadhee ka'ee itti aansuudhaan akka barataa islaamaa tokkootti akka dargaggeessa islaamaatti akka nama sooshaal miidiyaa fayyadamuutti akka nama ijoollee shamarranii islaamaatiif yaaduutti akka nama islaamummaadhaaf quuqamuutti itti gaafatamummaa maaltu nurra jira kan jedhu waliin haa ilaalluu barbaadeetanii laayivii kana seenuu barbaade. Kanaaf dhimmi kun dhimma baay'ee barbaachisaadhaa fi baay'ee murteessaa ta'edha. Dhimma nama dhuunfaatii miti. Dhimma islaamaatii, dhimma diinii keenyaati. Beekaa ilaalchisee wallaalaa hin dhiisne, dargaggeessa ilaalchisee manguddoo hin dhiifne, isa baratees isa hin barannees bakka jirtaniif akka jirtanitti isin ilaallata waan ta'eef dhimmi kun akka isin na hordoftanuuf akka isin viidiyoo kana sheer gootanii qaama barbaachisu biraan geessanu kabajaa olaanaan isin gaafadha obboleewwan kiyya. Takka dhimma akka kanaa miidiyaa irratti illee dubbataan turre garuu hadha barbaachisaa taanaan narraa eegama waan ta'eedhaaf dubbachuu barbaadeetani. Kanaaf insha Allah isinis laayivii kiyya kana sheer godhaati obboleeyyan keessan biraan naaf ga'a. Isinis akka namni waan kana hordofuuf ga'ee keessan baadhaa. Jalqaba irratti wanti ani dubbachuu barbaadu irra deebi'ee assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Kabajawwan obboleewwan kiyya. Nuti warra biyya keessa jiru silaa beekne, silaa itti guddanne, waggaa maskaramiitiin itti tumamna nuti. Waggaa maskaramiitiin nuti ijoolleen islaamaa nu as fararree mana barumsaarraa bahamaa turre. Har'a garuu dirqama taanaan baa'atee jennaan hanga danda'amu walitti dubbachuu fi wal hubachiisuun dirqama waan ta'eef irraa dubbachuun barbaada. Hunda keenyarra itti gaafatamummaatu jira waan ta'eedhaafi. Abalu maaliif dubbachuu dhiiseen I don't know hin beeku waan irra dubbachuu dhiiseef kan isaa isumatu beeka. Namni kamuu irraa yoo dubbate dirqama isaa islaamummaa baafate, quuqama isaa islaamummaa baafate, quuqama isaa islaamummaa ibsate inni irraa dubbate akka dubbateedha. Inni hin dubbanne immoo maaliif akka inni dhiise tarii deebii quubsaa mataa isaatiif qabachuu danda'a. Garuu ani irra dubbachuu irra dirqamatu narra jira. Kanaaf ani dubbachuu barbaade. Viidiyoo kiyya kana namoonni hordofaa jirtan baarakallahu lakum, namoota gurguddaa ani hedduu jaalladhu, ani hedduu kabaju, obboleewwan kiyya qaqqaalii namoota irra jirtan hanga ta'e isin argaan jira waan ta'eef viidiyoo kiyya kana sheer naaf godhaa. Jalqaba irratti wanti ani irraa dubbachuu barbaadu akkuma isin argaa jirtanu dhimma ijoollee keenya barattoota islaamaa niqaabiidhaan mana barnootaa hin seentuu jedhamu. Ijaabaan mana barnootaa hin seentuu dhimma jedhamu. Yaa obboleewwan kiyya seerri biyyi keenya qabdu akka Itoophiyaatti yoo ta'e seekulaariizimii jedhamee seerri tumamee bocamee lafa jiru jira. Seekulaariizimii jechuun yookaan seera jarrii fakkeenyaaf fuulduree ittiin nama dhaabbatanii namatti qeeqanu keessaa seekulaariizimii haa eegamu haa kabajamu jedhu. Seekulaariizimii jechuun mootummaan amantaa keessa hin galu, amantaan mootummaa keessa hin galu jechuudha. Mootummaan amantaa keessa hin galu, amantaanis mootummaa keessa hin galu jechuudha. Akkana jechuun immoo maal har'a namni kana akka waan ragaatti fidatee, namni kana akka waan evidensii quubsaa ta'e wayitti fidatee zabanyaan ijoollee dubartootaatiin, ijoollee shamarranii islaamaatiin niqaaba irraa fuudhaa yookiin ol gadi baradhu yoo hin taane deemi jedhaan. Akkanatti ijoolleen keenya ijoolleen islaamaa barumsa dhabaa jiraatti. Akkanatti barumsa irraa fageessu ijoollee shamarranii. Akkanatti quuqaa waggoota 100 nurra ture akka islaamaatti. Jijjiirama dhufe kana erga simanne, erga qeeballee, qabsoo qeerroo hedduutiin, dhiiga qarreewwan hedduutiin baay'een keenya qabeenya itti dhabee, lubbuu isaatti dhabee waan asiin ga'ate kana jijjiirama nuti gammannee fudhanne kana dudduubbeetti deebisuuf qaamni tokko tokko ragaan barbaachisne fidatee qaamni tokko tokko waan isan galchine keessa galee ijoollee keenya islaamaa barnoota irraa dhaabaa jira. Ijoollee keenya islaamaa barnoota irraa fageessaa jira. Marti keessan akkasiin viidiyoo kana sheer naa gootanu maqaa rabbiitinis hin gaafadha har'a. Takkaallee wallaahi waan akkasiin hin jedheen beekuwan. Garuu marti keessanuu akkasiin viidiyoo kana sheer naa gootanu kabaja olaanaa wajjin isin gaafachuun barbaada. Akka biyya keenyaatti jamaa seekulaariizimiidha kan jedhamu mirgi amantaa cabsuu miti, mirga amantaa balleessuu miti. Mootummaan kansaa mootummaadha malee amantaa keessa hin galu jechuudha.
Seekularizimii jechuun ijoolleen shamarranii niqaabaan mana barumsaa dhaqxee hin baratin jechuu miti. Seekularizimii jechuun. Seekularizimii jechuun maal jechuudha? Barsiisaan mana barumsaa keessatti waa'ee amantaan barsiisinii jechuudha. Inni seerri nuuf tumee nuu kaa'e. Barsiisaan mana barumsaa keessatti waa'ee amantaa hin barsiisinii. Waa'ee barumsaa sana qofa haa barsiisu jechuudha. Malee ati gaafa barumsa dhaqxu eenyummaa kee mulqitee, maalummaa kee gattee, aayidentiitii kee ofirraa mulqitee dhaqxee baratta jechuu miti. Kanati barattu barumsa eenyummaa kee eeggattee, amantaa kee kabajattee, aadaa kee, afaan kee bocattee, qabattee dhaqxee barachuudha. Yoo kanan taane inni barnoonni inni anaaf amantaa koo naan kabajne, barnoonni inni anaaf eenyummaa koo naaf hin eegne, barnoonni inni anaaf afaan koo naan kabajne, amantaa koo naan eegne, namummaa koo naaf hin kabajne, anaaf barnoota maalii ta'e? Gaafa sana ga'ee keessaan qabu jechuudhaan. Gaafa sana an waa keessaan qabu jechuudha. Dhiifama neetworkiitu na rakkisaa jira. Neetworkiitu na rakkisaa jira afwan. Jijjiiramni dhufe kun akka itti fufsiisamuuf qaamni tokko tokko tarii gufachiisuudhaafis haa ta'u ergama biraas haa qabaatanu ijoollee keenya islaamaatiin karri dhufe gama amantaatiin wanti dhufe waan yoomillee dhaabbatuu miti na hubadhaa. Biyyis baduudhaan deemte haala kanaan. Jijjiirama dhufe jedhamee qabeenya isaa uummanni itti dhabe, lubbuu isaatti dhabe, kan qeebalee jiru kana, kan simatee jiru kana mootummaaf biyyas walitti buusuudhaaf na hubadhaa. Qaamni akkasitti deemaa jiru kun ergama biraas dubbeedhaa qabaachuu isaatu mala na hubadhaa. Nuti har'a mana barumsaa keessatti ijoolleen shamarranii niqaabaan galteen barattuu jechuun maal jechuudha mee? Eeyyeen obboleessa kiyya Abdurrahiim Rashid yookaan jaallataa lammii shukran neetworkiitu na qabaara. Afwan neetworkiitu na rakkisaa jira inshaallah. Wanti ani jechuu barbaadu ijoolleen ijaabasii ofirraa baafattee haa barattuu jechuu yoo ta'e yaa jamaa nuti ga'ee keessaa hin qabnu jechuudha ka biyyooma keessaa. Ga'ee keessaa hin qabnu jechuudha ka barnoota keessaa. Barumsichi kan amantaa koo naaf hin kabajne ani na ilaallatu jechuudha. Mootummaan amantaa kan koo naaf hin kabajsiifne ani na ilaallatu jechuutti dhufaa jira. Biyyoomni inni waa'ee amantaa kootii naaf hin ilaalle, biyyoomni inni waa'ee amantaa kootii naaf hin kabajsiifne anaaf biyya mitiitti deemamaa jira. Ani wanti an jechuu barbaadu jalqaba irratti bara darbees iyyaa turre waanuma kanaaf. Bara darbees sababuma kanaatiif irratti tumamaa turre. Bara darbees waa'ee niqaabaaf ijaabaaf dubbattaniidhaaf yuunivarsiitiidhaa sadarkaa ari'atamuu irra geenyee turre. Ilaa itti gaafatamummaa guddaa qabdu majlisni har'a ummata islaamaa bakka bu'ee jiru, majlisni har'a ummata musliimaa bakka bu'ee jiru. Obboleewwan kiyya ulamaa'onni du'aatonni warri majlisa qabatanii jirtanu nuti kan nuti qabeenya keenya itti dhabnee lubbuu keenya itti dhabnee qabsoo jijjiirama hedduu boodaan majlisni wanti inni dhufeef hadha jijjiirama tokko ga'ee barattuu isii hadha ijaamne irraa baafamaa jiruuti. Majlisni hadha jiru kun ga'ee kan kooti itti tumamne kaleessa, itti reebamne kaleessa, mana barumsaatti ittiin ari'atamne kaleessa. Yaa obboleewwan kiyya, yaa ustaazoti kiyya, warri majlisa nu hoogganaa jirtanu, waldi nu fuulduree jirtanu, wanti nu achi sin kaanneef rakkoo keenya dhaqaati mootummaa biraan nu gaadhaafi. Nuti hadha ijoollee musliimaa barumsa irra ari'atamaa jirra. Barumsa dhabaa jirra. Mee maal jettu sin maal kana? Maaliif dhiftu waan kana? Maaliif ijaan ilaaltu? Kun amaanaa warra majlisaa irraa nuti qabnudha akka dargaggootti. Inni lammataan obboleewwan kiyya warri sooshaal miidiyaa hordoftanu, warri sooshaal miidiyaa qabdanu, warri biyya keessaa warri biyya alaa itti gaafatamummaa qabdu isinis. Yeroo garaagaraatti nuti akka islaamaatti wantoota garaagaraa iyyannee jennaan deebii nu argateera. Isin warri biyya keessa jirtanus warri biyya alaa keessa jirtanus amaanaan isinitti himachuu barbaadu. Dhimma kana warri viidiyoo irratti hojjechuu dandeessan irratti hojjedhaa. Mootummaanis nuuf haa dhaga'u, nuuf haa qeebalu. Yoo nuti iyyinne malee deebii argataa hin jirru. Kaleessas iyyaa turre. Garuu hanga deebiin keenya nu deebi'utti immoo ol deebi'aa hin jiru. Nuti kilaasii keessattis ol deebinee barataa hin jirru. Amma ijoolleen keenya shamarranii warri niqaabaan balbala irratti hambifaman ol seenanutti nutis ol seennee barataa hin jirru. Jarris kaayyoon jaraa akkuma jaarraa duraawwan darbanii akka nuti barumsa dhiifnee galluudhaafi. In jiru sichi immoo barnoonnis keenya, amantiinis keenya, biyyis keenya, biyyoomnis keenya. Kanaaf dargaggoonni warri sooshaal miidiyaa fayyadamaa jirtanu
amaanaan guddaan isin qabdanu viidiyoo irratti hojjedhaa baasaati poosti godhaa sheer godhaa dhimma waa'ee kanaa barnoota sis ni baratti ijaaba sis ni uffatti jedhaati irraa dubbadhaa amaanaa isin irra jirudha. Itti gaafatamummaa garaagaraa qabna waan ta'eef marti keenya itti gaafatamummaa nurra jirudha waan ta'eef haa ba'annu itti gaafatamummaa qabnu kana malee waggaa waggaadhaan ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii barumsaan barattuu inni qullaa deemu bara waan nama saalfachiisu waan nama jibbisiisu jireenya yuunivarsiitii keessatti abbaa rabbii tiksee malee baktaraa jedhamee jira beektu warra yuunivarsiitii irraa baatan saatii meeqa keessa shamarri bakka sana kan dhaabbattu qullaa dhiirri bakka sana kan dhaabbatu qullaa sanarratti hin hojjetu ministeerri sanarratti hin hojjetu warri amala yookaan mirga yookaan immoo safuu yookaan seera eeguudhaaf jedhu warra bakkee akka sana akka hayawaanaa ta'u irratti hin hojjetu ijoollee isii silaa ajjabattee niqaaba godhattee isii silaa barnootaaf manaa baate kaayyoo mul'ata qabdu barnoota irraa deebisuun hubadhaa wanti kun wa'iifi ga'ee jijjiirama kana akka ummanni islaamaa barnootaan hin cimneefi namni waan kana godhaa jiru namni barattoota islaamaa ijoollee shamarranii afwan warri ijoollee shamarranii warra niqaaba uffatu kana warri barumsa irraa deebisaa jiranu shamarrantu yoo baratte islaamummaa siitii wajjiniin Salaahiddin al-Ayyubii deessii waan beekanuudhaaf hubadhaa. Salaahiddin al-Ayyubii oomishtiidhaaf wanti jedhu akkana godhaa jiranuuf. Salaahiddin al-Ayyubii addunyaatti baaftiidhaaf wanti jedhu akka kana godhaa jiranuuf. Quuqamne bara darbees nuti waggaa maskaramiin gaafa ka'u ijoolleen shamarranii ijoolleen durbaa ijaaba si dhiiftee ijaaba ofirraa baastu malee hin baratinii jennaan sanaaf iyyaa turre. Bara kanas nuti wanti nuti iyyinuuf wanti nuti itti dubbannuuf ijoolluma shamarranii keenyaatii fi ammallee yaa ustaazota keenya warra nuti bakka nu buutanii akka islaama sagalee qabdanu adaraa waan kanarraa nu dubbadhaa. Dhiifama neetworkiin hedduu tokko na rakkisaara. Inshaallah yoo rabbi jedhe ajandaa kana itti deebinaa haa ta'uti garuu hanga sanatti isin warri sooshaal miidiyaa qabdanu amaanaa rabbiiti. Taa'umsi keessan ka'umsi keessan dubbiin keessan wanti isin poosti gootan wanti isin sheer gootanu waa ijoollee keenya shamarranii kana ta'uu qaba naa hubadhaa. Warri bakka nu buutanii jirtanus dhimma kana fudhadhaatii dubbadhaatii akka inni furmaata nu argatu nuuf taa'isaa. Isin dubbachuu baattanus nu dubbachuu yoomillee hin dhiifnu. Isin yoo dubbattan waan qabdu yoo dubbattanii jettan duraan yoo dadhabdan nutti himaa hin dubbatannaa dargaggoo hin dubbatannaa wallaahi carraadha nuuf waan akkanaatii dubbachuun kenna badhaasa nuti gadi baanee waan akkanaa dubbachuun nuufi mijataadha alhamdulillah. Garuu shukran Fariid Firaa Abbaa Fiixaa Jimmaa Yuunivarsiitii irraa. Ulamoonni sheekoliin yoo dandeessan ba'aa dubbadhaa. Yoo wanti afaan isin qabu jiraate immoo nutti himaa baanee dubbannaa nuti. Ammallee wanti afaan nu qabu tokkos hin jiru. Dirqama islaamummaadha dubbachuun. Rasuulatti sallallahu alaihi wasallam bakka nu buufate islaamummaatu bakka nu buufate islaama ta'uu keenyatti nu quuqa nu guba. Kanaaf baanee dubbanna. Bakka jirtanuun akka jirtanuun adaraa dhimma kana karaa nagaadhaan akka inni mootummaa bira nu dhaqqabu nu gochuu irratti nu hojjedhaa. Warri sooshaal miidiyaa fayyadamtanus jechi keessan gochi keessan dhimma ijoollee barattoota kanaa nuuf haa ta'u. Waan isin ajaa'ibu seera akka hin taane wanti kun wanti mul'isu akka inni seera hin taane wanti namatti agarsiisu akka inni seera hin taane ragaan guddaan maal akka ta'e beektu mudannoo yuunivarsiitii kanatti nu mudate. Yuunivarsiitii akka carraa ta'ee yuunivarsiitii tokko tokkotti ijaabaan galuun gonkumaan eeyyamamu. Maaliif yoo jedhan akka waan itti boombii baadhatti dhaqaartuutu ijoollee shamarranii ilaalu. Akka isii waan hattuu taatetti isii ilaalu. Ilaalcha addaa qabuuf jibba qabuuf hattaa ijoolleen shamarranii jalbaaba uffattee kaatee yoo isin maaksii uffatte maaksii baasisuun agartanii jibbaa yoo isin ijaaba dhiisaati jalbaaba si irratti uffattee kaatee yoo isin maaksii uffatte maaksii isa fayyaadhaan deeggaramu maaksii isa silaa iddoon bakka namni baa'utti maaksiin gorfamaadhaayu maaksiin hin jajjabeeffamaayu maaksii sana akkasiin ofirraa baafattu godhu kun maali beektu jibbaa islaamummaadhaaf qabanudha. Kuni maali beektu seera isinitti hin fakkaatin. Ifaa jira. Afwan seera isinitti hin fakkaatin. Seeraa miti kun seerri sekulaarizimii barnootaa jedhamee inni tumamee jiru jamaa. Barataa irra seera barannaanus seera jedhamee inni barreeffamee taa'ee jiru inni paarlaamaan biyyattiin wasaddaqee jiru inni akka
law of federaal riippaabilikaaniitti akka inni wanti nu wasaddaqee nu barreeffamee jiru seekulaariizimiin jiru ijaaba si uffattee dhaqxee hin baratin jechuu miti. Amantii si fudhattee dhaqxee amantii si eeggattee dhaqxee waan achii barumsi kennamu hin baratin jechuu miti. Seekulaariizimii jechuun mana barumsaa keessatti barsiisaa waa'ee amantaa hin barsiisinii jechuudha. Seekulaariizimiin kana hiikkaan seekulaariizimii malee ati eenyummaa kee fudhattee dhaqxee barumsa hin baratin jechuu miti. Amantaa keetiin dhaqxee barumsa hin baratin jechuu miti. Barumsi maalirra yoo amantaa koo naan kabajne, yoo eenyummaa koo naaf hin eegne, yoo ana akkan jiruun yoo nan simanne maal inniin kun seeras miti. Kan akkanatti jibbaa islaamummaadhaaf qabanudha. Qaamni waan kana godhaa jiru wanti mootummaan nu beekuu qabu mootummaaf biyya walitti buusuudhaaf tokko. Qaamni waan kana godhaa jiru ergama addaa duddubbee isaatii qaba lama. Qaamni waan kana godhaa jiru ofii isaatii dhimma dhuunfaa isaa kallattii garaagaraatiin mijeeffateeti sadii. Waan kanaaf namni ijoolleen keenya akka isiin ijaaba si uffattee niqaaba si uffattee hin dubbanne niqaaba si uffattee hin baranne kan jarri taasisaa jiranuuf dhimma dhuunfaa jaraa milkeessuudhaaf